Sumayyani Saidoodhaan fincaan ishii uksitee jirti. Sumayyaani Saidoodhaan fincaan ishii o'a. Sanuu qabbanaa miti. O'a san obaastee jirti. Qoricha fi beekan namaa himuu jedhan. Ayyuu ati Saidoo kan jaallattee akkanis jaallatu godhe fincaan kee obaaftee sanuu fincaan ho'aa obaaftee fincaan ho'aa obaaftee Sumayyaani jettee akkuma viidiyoo isa jalqabarratti argitan jechuudha. Waan akkasii nama guddaara yookaanis immoo waan nama saalfachiisu wanta nama qaanfachiisu otoo haasa'uu baatanii borii ilaallachaa otoo dubbatanii bareeda ture natti fakkaate akka kootti ani hedduu sheemiin naqabee hedduu tokko saalfadhe jechuudha gaafa isheen maaliif Saidoonii ishee bukkeetti nama xiqqaa ta'uu danda'a garuu inni nama gurguddaa beekaa sheekotii adda addaa namoota gurguddaa beekaa jechuudha. Hedduu miidiyaa kanarratti beekamtii qaba akka ijoollee Oromoo keenya keessaati Saidoodha bakka guddaa YouTube irraa bakka guddaa qabatee jiru yookaanis immoo beekamtii YouTube irratti qabu xiqqaanis guddaanis kan beeku akka ijoollee Oromoo keenyaatti Saidoodha jedheetii yaada kan beektan YouTuberoota Oromoo keessaa jechuudha. Kanaaf waan akkasii nama guddaadhaan jedhanii salphisuun hedduu tokko ulfaata dhugaa dubbachuu fi baay'ee waan qaanyi. Sumayyaani kana yaaduu miti sammuu maseettiyyuu waan hin tilmaamne ishee yaaddeen beenne ofii keetti tilmaamtee fiddee jechuudha. Ati qoricha fi beektutu namnis hin beeka jetteeti kan itti haasofte jechuudha. Kanaafuu waan akkasii sirraa hin eenyu waan gaarii nu barsiifta waan gaarii sirraa baranna jenneeti yaanna malee waan akkana safuu cabsu yookaanis immoo nama qaanfachiisu arraba keerraa hin ba'a jedhee yaadee hin beeku garuu xiqqoo nulfaata jechuudha lammata ittiin deebiini keessaaf illee siif hin hima dhufee jechuudha malee hedduu nama saalfachiisa waan akkasii jechuudha nama guddaa salphisuuni baay'ee tokko ulfaata aarii baqa injiraa miti masaanuun dhugaadhee namatti naafti walitti naafuun hin jira garuu immoo jechuudha Sumayyaa keessa darbitee hin arrabsini badiin kan keeti kan abbaa manaa ishee fudhate si'iidha waan ta'eefi fayyaa abbaan galafaa kaate gaafa jecha akkanaa jettuuni haramaneedha isheen maarreedha jetteeni isheen baalageedha jetteeni gaafa arrabsitu xinnish nama saalfachiisa jechuudha onateen nakko nama saalfachiisa maaliif kanamma abbaa manaa isheetti boo'ee ofin ajjeesa ofin balleessa jedhee abbaa manaa irraa fudhatte irra caalaa immoo achees deebitee birri hammana gaafatanii jaarsi koo sumunii cabduu Yuusuf hin kennu jetteetu dubbattii jechuudha. Saidoon si jammarii birri hammana kanas hin gaafatamne waan oduu fooloo ittiin guddifachuuf yookaanis immoo laayikii ittiin barbaaduudhaaf Facebook irraa yookaan TikTok irraa maqaa balleessan fiddeetu asirratti haasoftee jechuudha. Saidoon neen gadda miliyoona 10 gaafatan jedhee dubbateeti ture jechuudha. Inni kuni mata duree irratti illee barreeffatee dhufe garuu harraba isaatiin hin dubbanne jechuudha. Saidoon dhugaa walitti muu wayya inni mastaawaqiyaa hojjete mastaawaqiyaa yookaanis immoo beeksisa viidiyoo isaa keessa galcheetu hojjete beeksisa mucaa dhukkubsatu kana gargaaraa waggaan mana rakkatee jira jedhee hundi keessan iyyuu viidiyoo sana argitanii jirtu irra deebi'ee si yaadachiisuun barbaadu inni akka gargaaramuufitu mastaawaqiyaa keessa godhee sobee akka namni dhufee mucaa sana arguuf mata duree sobaa akkasitti barreeffatee dhufe malee sirrii miti jechuun kanaaf jennaan olola TikTok irraa fiddee Saidoo irraa osoo hin dhagayini otoo hiriyoota isaarraa hin dhagayini miliyoona 10 gaafatame miliyoona 10 Sumayyaatu miliyoona 10 Saidoo irraa nyaachuuf sobdee mikinaata humtee jette Sumayyaani miliyoona 10 miti miliyoona isaa oliyyuu yoo gaafatte ittiin xiqqaatu ittiin guddatu itti xiqqaata malee jechuudha. Maaliif ilmaan isaa baatteeti kan isheen deemaa jirtu dhiiga isaatii foon isaatii kan isheen baattee guddisaa deemaa jirtu ofii isheetii rakkattee jechuudha. Isheen jaallattee miti kan isheen bashannana deemaa jirtu. Hin bashannanti isheen bishaan irra baarara deemtee bashannanti jette. Bashannana deemaa jirtu isheen sammuusee firii gochuuf deemaa jirti malee mana keessa teessee mana keessatti gaafa ol deebitu namni hin hubatuuf namni hin baruuf malee isheen bu'aa oolti garuu jechuudha. Sammuusee bashannansiisuuf sammuusee firii gochuudhaafitu deemaa jirti. Ijoollee ofii kooti cinqamee ilmaan kiyya maaliifan cinqaa kan jedhu sammuusee cinqiteetu deemaa jirti. Isheen malee bashannana deemaa jirtu. Bashannana deemaa jirti. Birrii miliyoona 10 gaafattee jaarsa koo akkasin jedhin jaarsa koo jeen sitirraa fudhattee bar jaarsa sirraa fudhattee
Sanuu amma himtee jirta. Akkaataa jaarsa sirraa fudhatte himtee jirta. Fincaan kee sirrii mattoo baaftee jirta ayyuu dhugaa dubbachuu wayya. Ofii keetii yoo baafteetu Sumayyaatti galagalchitee jechuu. Inni sababi haadha manaa ganamaati. Haati manaa ganamaa qaldii miti. Haati manaa ganamaa bakka hin jirtu dhugaa rabbi. Haadha manaa ganamaa rabbi sin dabarsin jedhu bara amma maatiin keenya yeroo mana keessaa haasaanii haati manaa ganamaa qaldii miti jedhu bar haadha manaa ganamaatti qoosuun hin ta'u jedhu bar waa hundumaa gaariis bal'inas waa hundumaa ishee wajjin baree jechuudha. Kanaafuu jennaani Sumayyaa marmareen ajjeesa Sumayyaa miliyoona 10 gaafatte abbaa manaa koo na dura ajjeesuu fi jettee haasoftaa jechuudha. Sayidoon otuma ta'e argame Finfinnee jira jedhan miliyoona 10 kaffallee hin beennu inni kun soba jedheetii yaadaan akka kootti maaliif dhugaan ittiin fakkaatu jechuudha. Inni mastaawoqiyaa hojjete akka namni dhufee ilaaluuf jedheetu mata duree kana barreeffatee dhufe jedheetii yaadaa jechuudha. Kanaafuu jennaani atiin kunis Sumayyaa marmareen akkana godha Sumayyaa akkana godha maal si gashee mee maal si gashee kan jooraa jiroo Sayidoodha mina gabbaanchi waan si gashuu qaba mee maaltu sitti irratesi qoonqoo keessatti irrise mana kiraayii keessi kaffalaa jira miti moo mana isaatti galaa jirta waan akkasiiti miti sitti irrise ayyuun na rakkisaa jirti birrii jettee ittiin bashannanuuf kan itti rakkisaa jirtu ittiin uffata qayyaruuf ittiin qalamii mataa jijjiiruuf ittiin qeensa dibachuuf ittiin meekaappii adda addaa gochuuf kan itti birrii jettu moo qoonqoo si rakkise yoo kaffale maal qaba haa kaffalu dhiiga isaa nyaachise haa nyaachisu. Sumayyaa yoo birrii sobdeerraa fudhatte ijoollee itti bittee yoo birrii sobdeerraa fudhatte ijoollee isaattiin bashannansiifti ijoollee isaattiin guddisti. Ijoolleen isaa miliyoona 10 miti biliyoonni 10 iyyuu hin ga'uu jechuudha. Ganaa guddachaa jiru ganaa baratu mana barumsaa yookaan kan dhuunfaa gashaa yookaan immoo kan mootummaa gashaa birrii guddaadhaan barsiifti bara. Ijoolleen kun amma mana barumsaa seennaani kana biti jetti sana biti jetti shamara wanta barbaachisu hunda isaa hin beektu waan ta'eef. Kanaafuu ijoollee isaattiin guddisuu fi miliyoonni 10 iyyuu xiqqaadha. Kanaafuu harkaafuutu bakar kaafuute ammati nyaattu mana teessee fayyaa bana gaa teessee nyaattu ijoolleen isaa nyaattu mina gabba maal si gashee. Kanaaf waan akkasii ooganaa nama akka itti ooganaa na jibbisiisa dhugaa waan namni tokko hin qabnee fuudhanii namarra kaa'an tokko hedduu tokko na dabbara jechuudha dhugaa dubbachuuf malee jechuudha. Fincaana baastee minaamin waan Sumayyaa cuuqqaatu muka amma Sumayyaa na dhabamtuyyuu walitti kaanaa jechuudha nuti Sumayyaan dhabamteenna walitti kaana anillee keessaa sii dhufaa jechuudha amma keessaan dhufe likki keessa hima. Na dhageessi immoo bara yoo itti dubbadhe amma keessaan ittiin deebi'u itti gaafa mana akkasii maa dubbattaan har'a immoo keessa baatee jechuudha. Kanaafuu jennaani siif dhufa manatti waan akkasii naasa'ini hin salphisin nambo bakka yoo lolte akkasumatti loli dhiisi malee waan kan biraa jedhillee loli malee waan fincaanii waan kosi akkasii hin dubbatin waan tiktookii irraa fidanii haasa'an tiktookii irra ta'a kan tiktookii irra taasisu obboleessa Sayidooti hin beektu. Kanaafuu jennaan waan hin jirreen odeessini. Sumayyaa irra dhaabbadhu kan jaarsa see fudhate si jaarsa namaa fudhatte hattuun si bar suma gudee faallaa dhugaa rabbi hinatte bar dhugaa rabbi hinatte ofii keetii abbaa manaa hattee kaateetu Sumayyaan akkana goote Sumayyaa akkanatti si cuuqa Sumayyaan lallimmeedhaan si waraanti dhokattee dhugaa rabbi xillikka akkasitti hin goone hudduu keerra of eeggadhu dhugaa. Shakkeen of eeggadhu ayyootuma halaattu wayirra buutaati dhugaa rabbi akka limmeedhaan si waraantee si biraan deebine sitti meen jiraan laa of eeggadhu of kabajaniitu yaa rabbi na eegee of eeganii yaa rabbi na eeguu jedhu la dura of eeggee kaatee yaa rabbi na eegeetta akkasi.